أما توانغوت وعلى ما قبل توك لغا قبل ربي قبل والله أنجريني كي يرى تكنا تور والله دو أسنا وياب والله بالله هدو إيه هو بافته والله نمني تيجا نما كبو مراتو ملي نفو نمني توغان كم نيجا دي باي بو سيغلي ورك كاندو برباد الله كستو كتو كبريسا يلا يلا أكاندو وري برباد جتا ودو سين أكار تنف دبر سابليسو يعني تكين كبو بليسو ورينا عرب سو برباد الله كف سلاما ورك كاندو برباد الله كستو كو يلا والله أكنا تورة دوسا ويا بليسو والله والله ربيتي ربي لغا قبا أيوة نم لغا قبومبا لغا قبا توك يو هارك كيتين ilmaan hiyyeessaa nama hiyyeessaa akka keetiin waan godhin digalee rabbis dhiifama gaafadhu waan tokko godhi garuu maal goota warra biyya arabaa yaman irraa jalqabee suudii keessatti ilma namaa lubbuu baase nama ilmaan hiyyeessaa akkotama jetti kana haadha fi abbaa waa takka hin beekne baadiyyaatti gaddisiisanii warra harka dhiigaa kun akka qulqulluu akka qabaman akka qulqullaan godhe yoo dhugaa harka kan kee harka namaatirra hin dhaabatin jechuudha. Harka keetiin lubbuu namaa hin baasin. Yoo harka keetiin lubbuu namaa baasin. Rabbi jette bararaa oori allaatti duuti lafuma jedhan warri as jala jirta kun hundinuu bulbuu jedha hattuu jedha. Abba nagai kasi bulbuu jedha bararaa oori allaatti duuti lafuma asirra dhokataa ooli ima qabattee galta. Asit deebisii kenna fakkeenyaaf warra harki isaanii dhiigaa akka qabaman godhii jette fakkeenyaaf tokkoffaa ani ilma Oromoo ajjeesi asirra dubbachuu afaaniin asirra waa arrabsu nama isin ajjeese ofirraa ajjeesa nama dhoorgaa jechuun namuu yeroo aare waa dubbata. Anama fakkeenya dheengadda viidiyoo nama ajjeechamaa kaniin dubbadhan fakkeenyaaf ajjeesaa nama ofirraa dhoorgaa huddurraa ol qalaa kaniin jedhe dheengadda erga mucaa qalan booda sigala erga mucaa sana qalan booda argeen erga qalmaata ta'e boo nama qalaa ofirraa dhoorgaa jedhe malee achi dura waa'ee qalmaataas dubbadheen beeku yoo jiraate waan achi duraa hafida waan dheengaddaatiin ala namni takka fiduu hin danda'ullee hin qabullee tokko jedhi kanaas deebisii taa'ee yaada isa lammataa ammootu iyyuu jechaadha ani takkaa warra nama ajjeesu waliin illee hidhatan qabu walitti illee hidhadheen beeku namni afarsaa walitti hidhannee waan akkasii goone jedhu guruppii waliin jiru ragaa waliin natti fidataanaan welcome takkaa ani guruppii iyyuu hundeessa si jammar guruppii ma abbaa fedheen seenu waan maaliif jennaan badii guruppii keessatti hojjetuu hin barbaadu lammaffaa ammoo miskiina deemaa qalaa jedhee nama keessaan erguu yookaan ammoo guruppiidhaan nama erguus hin beeku amala kiyyaa miti an garuu asirra bahee dubbachuu yeroo naare asirruma dubbadha malee ifaan bilisatti dubbadha malee na waan akkasii sana warra wallahi amma zona gaafatte eenyuun ajjeese ijoollee eenyuun ajjeese waan jette hin beeku asumarratti arga akkuma namuu argu kanaan arga jecha gizema namni wal qalu gizema namni nama qalu arga fakkeenyaaf amma dheengadda mana finqilaatti gizee nama qalan sana arge ija kiyyaan arge okay garuu mucaa qalee san hin beeku mucaa qalee hin beeku an mucaa garuu mucaa xiqqaa qalame san hin beekan ufii kiyyaa beeka waliin dalagaa ture waggaa tokko na bira dalagaa ture mucaan xiqqaan sun jecha mucaan xiqqaa mana finqilaatti qalame suni waggaa tokko haadhaaf abbaan isaanii nama rakkataa wallahi maatii miskiina wayii irraa bayan mucaan sun gizee mucaa san arge rifadhee dubbadhe gabbaye okay gizee mucaa qalamu arge san mucaa sana wallahi waggaa tokko waliin dalayne wa uksum billahi mucaa xiqqisha qalame san jecha gaafa inni jalqaba biyya kana dhufu san okay garuu waan sana argee rifadheen gadi bahee aboo nama erga qaluun taate ofirraa qalaa jedhee jecha sanuma qaba kasanirraa achi tafetti hin beeku wallahi nama mucaa san qale osoo ijaan arge anin qala haga danda'u yoon dadhabellee dhagaadhaan faffalaxee dhiisa malee hin dhiisu jechu dhuguma sitti ma'aan nama mucaa san qale jecha ka biraatu ka qale hin dhiisuan ka walloollee ka qale qalamuun qabu ilmi namaa obboleessa kiyya maal taateeti arrabni waan bira nama qaluu waan bira okay kun ammoo nama qaluu jechuun nama lubbuu namaa dabarse akiratti illee hin araaraminiif gubbaa kanatti illee hin araaraminiif akiratti illee inni ka azaabaati gubbaa kanatti illee ka azaabaati gammachuun hin jiraatu ilmi namaa yoo nama qale jecha ilmi namaa gaafa nama ajjeese waa sadi dhaba obboleessa kiyya hawaasa waliin jiraattu hin dhabda takka jedhe akiraa ta'e hin dhabda lama jedhe jireenya kee gammachuun hin jiraattu sadi
waan sadiin kana dhabda ilma namaa gaafa ajjeeste garuu san hin qabnu nuti nama tuqnee hin qabnu nama ajjeesnee hin qabnu nama tumnee hin qabnu almost nama tumee hin qabu akka kiyyatti harka kiyyaan okay afaaniin garuu namuun nama arrabsa social media kanarra ilmi namaa ka ganda namaa arrabsin hin jiru ilmuuma namaa ta'e hin kijibna malee warri koomentii kuni yoo fakkeenyaaf gandi tokko gandaaf tokko wal lole lakkaa waan kana dhiisaa jedhee barreessu ganda ofiirra goree arrabsaa jecha ganda ofiirra goree koomentii naga danda'u gahee ofii bayata. Namni sun osoo gastii irra carraa argate akkuma nuti afaaniin dubbannu dubbatuu danda'a arraba jecha. Walii galla miti? Isin goone ni jira hayaa keessaa baatan zaalimtoota ilmoo ijoollee daa'immanii fixan zaalimtoota zaaliman maal yaa jedhu baga rabbiin isin qabe zaaliman iman baga zaaliman iman jaalatatti maal jechaan Bakka si rasi funa wallahi billahi jawari si baga zaalimtoota atota baga basu Dubai zaalimtoota jawari bulgu rabbi bulgu isinaa godhu afuuftuun akka keessanii jawaari maqaa dhooftan sariidhan wallahi tiishuu inni hudduun haqatuu isan geettani sariidhan najisoota baktoota bulguu jedha isin hundunaa jalatti Abbabala hattuu bulguu jedha fitattee amma fitattee kokkaadhan fitattee koy Anis leen arrabsuu akka duutu leen hawwu. Yaya Si gorsuu Mala barbaade. witamee mala Ansi gorsuu fedha. Ansi gorsuu fedha. yani niiti wanna amma booda bade beeta wanni bade wanni tare beeta amma wanni darbellee darbe Lakki wanni si baasu jira. Warra si wayyaa maal jedhani badarra baay'ee badarra badaa wayyaa beeta. Si galee maal yaa afaan amaaratiin kan በጣም መጥፎ ትንሽ መጥፎ ይሻላል ሲገሌ አተማ aye haasoo mataan maasofte keessaan isin dura illee dubbiseen beeku akka ilma namaatti garaan nyaattaa ani immoo gootummaa keessillee nan argaa ijoolleen gootummaa keessatti illee nan argaa amma arrabuma ganda kiyya arrabsanii arrabsinaa jedhee dubbadhaan nama kiyya qalanii unkaan callisuu miti jechuudha nama ganda kiyyaa qalanii callisuu miti ganda kiyya yoo arrabsan na dhukkuba garuu ammoo yoo irra caalaa noo waan sana obsitee jalaa deemuun dirqama sitti tahaa jecha. jawaari man rabbuka jawaar jedha ashhadu jawaar jedha Obboleessa nuti man rabbuka rabbi ma beeyna dhagayi ilmi namaa ilmuma namaati dhagayi atamma tokkoffaa jawaar hattoota baasuuf Dubaay deemaa jira wallahi haadha faate illee keessa oolchine hattuun si ga'e ni jira abboosi gorsaa jirraa jalli jira beekaa miti sireetu barbaanna najis bulbuudhan wallahi haadha faate jiratte mukaasi mootummaan biyya keenya kan walloo kun uummata jajjabaa nama sirraa galee hin fattashan jechuu hidhaan naqanii yookaan gorsan yookaan adabbiitti kennaniiti uummanni seeraa qabaa beektaa nama badii balleessa biyya alaa kana keessatti fedhe maqaa baa'uutiin fedhe waan fedhen wallaahi abdiin amma hojii ishee argattee baate ammachuu keessa gosa dhugaatti osoo namni takka nun ajajin jechuu garuu Okay, amma waan sireessi takka dubbannu. Wanni ammaan tana Jawaar Mohaammed godhaa jiru kun sirriidha moo sirrii miti jettanii yaaddan isin akka nama postatamee tokkotti. Jawaar Mohaammed posti godhaa jiru kun bakka tokkotti sirrii miti bakka tokkotti sirrii. Bakki sirriitti hin taane fakkeenya amma nuti akka teessuma biyyattii teenya kan walloo kanatti warra biyya alaatti galee ni quxaxarama jechuun fakkeenyaaf. Maaliif galtee yoom nu afachan haa dhiisiree akka warra suuditti haasee. Na dhaggeeffatu gaa jechuun abbaan fedhe badii balleessa. Jechuun ani bar seerichaan baanaa barane amma fakkeenya durriyyee warra nama tumaatu darra baay'ina warra qama baafatee dhufee jiramu akkamatti garsiisana. Oduu seera jalan dhiyaatin osoo hin gaafatamin walumaan beeknaa bar. Nuti kan jenne mirgi namaa wal qixan laallamuu qaba. Yoo dhugumaan namaa yaaddame yoo immoo lakki hin ta'u jedhame amma warra kan adeemefaa jira jechuudha. Callifamee irra darbamee jechuudha. Amma Jawaar kan godhaa jiru kun osuma bareedaa ta'ee jiru. Warra qabee hidhaatti yoo gale uummanni kun furmaata ni dhufa akka jiru immoo anaaf gaafiidha jechuudha. Maal Sunni gaafanna carraa jenna akka waa balleessu caaltuu dhagaye. Ilaa caaltuu dhaggeeffadhaa gaafiin gaafata yoo carraa argattan. Ijoollee amma guguddaan kun qabamee yoo hidhaatti galame furmaanni biraan ni dhufa. Laali furmaanni dhufu ni jira. Furmaati kan nama tumaa jiru ijoollee xixiqqaa karee jala yaa'aa jiru malee namti mataa kiyyaa amma qabeessi finne kuulleen qabdee finne eenyuun kan waltumu kun lafa jira jiru xixiqqaan kun lakkoofsaan hin beekamu
furmaanni kan argamu taate anaaf walaa rakkoon qabachuu anaaf kiyyaa malee deemuu danda'a. Akka mataa kiyyaatiin baan. Namni biroo illee Bareeda akkuma sana furmaata akka beekta anilleen atilleen hin beeynu furmaata qabatee nutti hin dhufeemi wanti cuqu adeemsa sirriit akka kiyyatti ammaan akka nama biyya san keessatti namni yeroo hedduu miidhamaa jirutti akka namni amma isin jechootaan akka kuuleedha jechootaan dogoggortee akka hin taane dubbachuun ishiidha. Karaa paablikaa fi yookaan immoo imooshinaal ta'e namoota haasoo sun taane karaa hojiitti illee jijjiiree nama waa godhaa jiru walumaan arguu jirra miidiyaa kanarratti. So waan kana dhaabuudhaaf gisee hedduu ganda jala dheessee namni kan gosa jala dheessee waa hedduu jala dheesseeti nama hedduu miskiinooti hedduu miidhamaa turan. Namni hedduun jechuudha. So kanaafi abbaan kamuu kana namni hilliinaa qabu tokko hundi namaa hattaa poosatamteellee wani nangaafii kana kaaseef atumti waan kana keessa shakkatamtee bifa shakkiitiin poostii taatee hilliinaa yaani maali naatoo namoomaa sanni qabaayii namni kun waan ja'uuf isin gaafadde si galee. Inji waan sirriiti biyya san keessatti wanni dalagamaa jiru namni keenya akka malee wal miidhaa wal qalaa akka malee yeroo dheeraa Saudi Arabiyaan ture gaa walumaanuu ni beeynaati maama kulleen wal beeyna atillee wajjin qaama wal arguu baanallee jechuudha. So wanni kun waan sirriiti hatta isinumtinuu shakkamtanii poosatamtanillee hanga qulqullaa'uu namni kamuu waan kana dura dhaabbachuu jechuun hilliinaa namoomaa agarsiisaa waan jiru barbaadeeti waan biraa miti. Akkasii dhaggeeffatu sitti dhimaa beekati. Ana akka kiyyatti akka sammuu xiyyatti sammuun namaa hundi takkaa miti gaa wallaal ta'uu hin danda'a beeku. Namoonni Jawaar Mohaammed gartee fi intarneesee taa'u ani hin beeku. Asli. Lama asli Sheekh Abuta Hamza Maame Jabanaan. Si galtee murtii guutoo ammas tokko eenyu. Bas nama lama kanarraa fi namni sunumti warra biyya tana keessa hin jiru qaamaan. Warra maalummaa waan kanaan beeyne warra waan kanarraa bilisaa warra waa'ee hariiroo biyya tana keessa hin beeyne warra san. Dogoggora Jawaar Mohaammed bakka kana dogoggore. Silaa namni inni gaafachuu qabu eenyu namni silaa itti godhachuu kana qabu eenyu warra as keessa jiru warra qaamaan keessatti argamu. Qabsoo gandummaa keessatti illee argamu if baasuu hin danda'usanii miti. Warra biyya tana keessa jiru eessarraa akka dubbiin quba haate quba qabu warra kana itti godhachuu qaba xaara'uudhaaf hingilchuudhaaf jechuudha. Inni garuu warruma miira keessa gale kan gartee kaayiroo taa'u kan biyyi biroo taa'u kana meequn maal beeka jaayilii bini jaayiliin maal beeka meequn maal irraa beeka lolaas gubbaa simbiloo fi fiiguu malee. Warri waan isaan nageenya isaaniitiif yoo jiru maybe nageenya isaaniitiif yoo kulle maybe nageenya isaaniitiif yoo inni jeeyo Ila caaltu. kulle nageenya isaaniitiif yoo godhu ooleo Nageenya isaanii wanni jaamu jiru nageenya jaamu jiru. Maamman nama waalta kana dhagahime. Sagaleen keenya ilaa silaa sagaleen keenya hin dhagahamuun yeroo hunda maqaa lolaatiin ukkaamsamna dhaggeeffadhaa dhugaa jirtu walitti himna. Lola awwalaa san nama hunda garraamee ta'e namni hundi ajaa'ibsiifamee sheekaa qeessiidhaan lola sanitti isheename laa. Fiidiyoon fuunoo jenne lola sheekooleen nurra labsaa ture jira dhugaa walitti himna. Namni gaafa san miira keessa jira dhugaa san isaa awwalaa san. Yoo handiin na caaltu dhugaa sitti nama muraasa akka keessa malee. Dhaggeeffadhu boola Muniiraan dhaggeeffadhu laalidha Muniiraan mataa ishii nuyi arrabsu turte gaafa san jechuudha. Inni abbaa haqaafaa yoo laaltan lolli awwalaa suni gabbaafnee zarraa'u jedhame namni hunduu harkisaadha qulqulluu miti dhugaa walitti himna. Asli marraa kaase. Basaaree duuba. Dhaggeegaa. Kingi qoy. Laal amma fiddaa tumtinu haasawa. Isin baasanii mi isinis ragaa qabaannan basaaree. Haa fixatu qoy gaa'u haa fixatu yaadasa. Jechuun sagalee keenya ukkaamsamaa jiran dhaggeeffadhu dhugaa walitti himna. Gaafa san mucayyoo tokko walloon ajjeefte jedhamee nama 16,000 akkas waamanii Oromoo guutuu walloo yakkamaa godhuudhaaf abbaan gaafa san irra dalagaa tura ta'e eenyudha duuka dhannu dhugaa mucayyoo lubbuun jiraachuu immoo gaafa san abdii bilisummaa dhagaa qabee itti kenna jechuudha. Hamma kana diraamaan irratti dalagameeti ammas sagaleen keenya ukkaamsame dhiyeen gaddas namni waan san badii san dalaga hunda ni argaa turte jechuudha namni beekamaan gad bahee dalagaa ture. Ammataa kiyya caaltu san maan irratti hin hirmaanne wallaahi. Maaliif abboomee amma fedha ta'e of qusatuun qaba kan jedhuun cal jedhe jechuudha. Inni jedhee laalu ture jechuudha ijoolleen dura dhaabbachaa ture. Garuu namni gadi yaa'ee inni muqiimaa inni wanni hundi gaafa kan yaa'ee lola labse atis laala firate hin dootu beekaa dhugaa walitti himna. Anam akka mataa yaaddiin nama nagaa godhuun danda'a callisuun danda'a. Walloon ofitti hin dhiiftu abbaa fedha ta'e san hundi hin jettani. Qoy amma akkasii miti kingi dhaadannaa miti dhaadduun. Laal haqa san barbaadda taananii haqa barbaadu. Caaltu dhagay. Tokko Jawaar
alatti nu dhiibe dhaggeeffadhu dhugaa siin jedha. Jaalatee jibbite jawaarundi kan jintee gara ture dhugaa artimna. Alatti nu dhiibe. Warruma kaleessa haadha namaa rabsa ture hundaaf jala qabeetti nu dhahaa jira dhugaa artimna. Walloon nama muraasa miti hawaasa guutuudha badii ta'es yoo inni nagaa ta'es. Kinga keessatti nama jaalatu yaadde saaladaatiin qaba. Laal emotional hin ta'ina amma laa waan takka isinii maqoy. Kinaaf isa baane balatti dhaggeeffadhu. Emotional hin ta'inaadha ilaalcha. Akka inni ijoo kunis naan ta'u kamiyyuu jette. Yaa anillee naan ta'u bifa emotionalitiin kan inni dubbachuu jiru. Ayyee anan baaburri gartee amma asliin kalee haadha namaa rabsu ture. Arra immoo fayyee jira. Fayyaasaa laalama nama maraata hundi gisee hundi maraata jettuun fayyee jechuun laalama sii galtee. Amma akkasii asliidhaa miti warra keessin uummata kaa warra suudii qabee poosatu jiru joori. Jala qabatee deema ka jeerraa hin jee. Alastii kana innillee naamormaa jira ka isaanii kuddoo innillee nama siyaasan dalagaa sii galtee. Maqaan asilee akka qimamaati bakkoomtatti yoon kaane bare dubbii yoo jenneef malee amma inni isaa umaa waan inni kophaa sosoosuu danda'u. Dubbii faan bibati guutuu beekna. Okay. Maal? Amma juara kami maal fakkaate juar dogoggora kama mataa ifu maal dogoggore nama qaabaas keessan jir nama lola kanarraa akkamitti akka eegalaman beekne nama zimbiloo tokko gartee kama kanatti miidiyaarra waan arge gartee waan itti fakkaate haasa'u kana wal jala qabate namoonni hundi amma dhugaa lola keessa amma namni kamalla kan hirmaatu jira lola kana keessa ka qaamaan hirmaatee jira ka afaan zimbiloo uma arkeef jecha akkanumatti girrisa akka kiyyaa kana gartee anamma Koma tu mau mageran lole, jualan tanya je, lokal tu kau tu benda je tu mal lole mana ya nama, wah saya ragu bangkam, kakak aku nak tujuh, fakirnya Fatih nak katijat, asli kakak katijat, syariah kakak katijat, gak usah nama Fatih lole ber, muniran tanya tu lele tak katijat, isilah makara hasil fedau biji kai serti sana, afan mana lufte di fam, sigalte, namoni hedun toko, hatta gabbani enyu karrahafe, ala nura dabbali. Enyo jalda yus hundi warra akka khiyya kanatti afaan indo goggore keessa warri qaamaan tirmaate warra masraa keessa jiru wal qaqqabe wal tumee beek sigalte anamma katuma magarraa nama maatum talmaan akkana akkuma namni tokko joo ujjee malee milike malee waan san keessa harka qabaaddeeti miti simmeetaa iteetuma warra akkasii baay'ee dhoo himnee fidnu amma silaa maaltu silaa irra wayyaadhaa ma akkami silaa hayna kun baaka jirurra deebina gaa akkami bani beektan sarraa kee maaltu badii qaba wanni kun ganaa waliin deebiti hoo inni yaanne dintalle naama ni jaaltu wanni keessa ani waan rola kanallee hirmaachiseen beeku keessalleen turre akkuma nama aarettiin dubbadhe malee wallaahi billaahi rabbiin haadhatiyaa wal agarsiisin takkaa wali tokkan seenne obsa kan fitadhaalu biyya waan obsa qabaadhu dubbii namaa kan quban qabu garuu immoo sammuun akka takkanin beeka ijoollee hoolayyi danya waliin deebiti naamani akkamiin waliin deebitin beektaa yoo hayni nama tokkoof hin murre amma ijoolleen haadha takkaa nama lama wallolte ta haqa qabdu haqa murteetiif beeka waliin fayyista akkas malee fayyaan hin dhuftu beeka si galtee hinaaffaa jira maaliif jira wantoota garagaraa keessatti argama yoo abbaan akka haqa argate qofa yoo abbaan dogoggora qabu dogoggora kanarraa waan gartee qixaata laalee isaa fudhate qofa bibati naasitti ma ka waan kanarraa namni kun fayyuu danda'u hunda khabadii qabuuf khabadiin qabne fuutee murtee gosta akka kan ta'etti jecha namni fayyuun jiru kana anaa miti dubbii ja'a. Okay. Fixattee? Ayyaa siif hin dhiisa. Okay. Laalamaan waan takkan isinii nuti hundinuu nama akka namatti yaanna. Juwaarkingi miti xiinxalaa siyaasaati takka biyya bulchine. Qoyga amma sunillee dhiisi dhageela. Jalqaba irratti gizeenii fi waan takka haqa tokko mormachuudhaaf yookaan immoo dhugaa keessan dhugaa wayii takka baasuudhaaf haatan osoo aarillee qabaatanii osoo haqallee qabaatanii haqa keessan amansiisu tasgabbaa'uu isin barbaachisa. Dirqama jechuudha. Qoyga kulliisiif amma haasoo kiyyareen illee taraa xiyyanaa dhiisire. Egaa tasgabbaa'ee boodan namtichi himatame suni waan san ifirraa balaaleffachuuf suuta tasgabbaa'eet akkana waan akkanaatiin godhe akka dhaaddannatti osoo hin taane akka wanti sun misteekatti. Because wanta kana dalagamaa jiruuf wanni akkana akka hin deebi'amneef namni miskiinnotii wanta kan bahin akka hin ciramneef feetan bar keessa jiraachuu baadhu maqaan kee itti yaamame sannusuu ta'uuf dhabammoo wanni sun dubbiin sunuu misteeka akka ta'e amanuu. By the way gowwummas miti misteeka dogoggora fudhachuun jechuudha. Qaanyis miti. Abbaan kamuu emotional ni taha namni kamuu dogoggoraanis ni dubbata miiranis waan miidha. Gin waan san amanuu danda'uu fi waan kana lakkii badiif hin balleesse jaanii ifirraa dubbachuu danda'u.
yaa namni takka waa balleessee wanni sun badiin sun tiyyaa jee fudhachuuni wallaahi qaanyii takka illee hin qabdu. Qaanyii hin qabdu jechuu fedheeti. Wanni tasgabbaa jeef saniif namni aaree emotional akka iigoo gandummaa yookaan immoo iigoo naannawa tokkoo fudhatee qoy kingi qoy. Laal emotional amaan bakka kanatti wanta kan argatu laa isinirra. Wanta waan isin dabalullee hin qabu wanta isinirra illee siisuu hin danda'u. Garuu haasawuma keessaniifuu badii jalaa ba'uufis yoo ta'e yookaan haka keessan mormachuufis yoo ta'e tasgabbooytanii lakkii bakka kanatti jechi xiyyasaniif alaafinnatiin hin fudhadha. Waan akkanaatiin balleessee sun badiitiyya. Because wanti kana akka hin deebi'amnee fi miree haqni akkamitti akka ba'u hin jenne haqa alatti guuruu hin danda'an. Gaafa meeqa manguddummaadhaan onlaayina kanarra akkuma isin jettanaan waan akkana keessallee seeneen beeku. Asirratti dhiisaa wali maaliin godhinaa jaamee namni meeqa mana nama kuma meeqa wali qabamee irraa haasa'amaa ture sun hundinuu ni beekan. Gaafii si qabachuma naa dhaabitu beekte. Ati amma sammuu teetiin si madaalaa sammuu teetiin. Ati namuu ani sammuu gosa akka xiyyaaddu beek. Mee ati gabaabsitu naa cuunfii naa deebisi. Wanni kun nageenya kamii dhufettee yaadda deekka sammuu teetti gabaabsi naa deebisi. Laal kun amma wal tuffachuudha wanni dalagamaa jiru tuffiidha sii galee. Biyya firiidha laalaan biyyitti nuti jiraachuu turre suni Saawud Arabiyaa keessatti biyya nuti hundinuu sodaan jiran. Akkasuma mire yoo hiqaamaa qabaattee if kabajjeeti hudduutee waliin qarabattee jiraattaa mi barxarraq jechuun hin jiru. Mootummaa biyya sanii jala afaan banuun hin jiru waan takka dubbachuun hin jiru biyya namuu iskoojee gajjee jiraatu. Wanni tahaa jiru akka nama ganda takka ganda nama bakka buufatee namni walitti kanuma wal cunfee wal micciiree bakka baree fi isaan warree wal qalu sun kullee Yusuf Baraka keenyatti garaa guuttatee garaa keessaan qabanii warra gaara jiruumi hundi isaanii warri wal cicciru sun bar warra ganaa mazra fagoo jiranii bar quufanii nyaata bareedaa akka keenyatti magaalaa keessaa ruuza kabsaaf maalii quufanii miti bar. Bakka bareedduu ta'anii beekan. So manni kun osoo wal tuffachuu baate wal tuffachuu qofa bira dabaree gaara keessa jira namni takka waan takka nu godhuu hin danda'uu jaanii osoo if amansiisuu baatanii waan kana ni dalaganii kullee. Hin dalagan osoo hiqaamaa seera guutuu qabaatanii bakka namni jiru jiraatanii osoo quufanii namni quufellee wal qalaa bar quufee garatti quufeti ka quufa wallaalee wal qala sigalee naatoo rahmata rabbii walii dhabanii kagaraa isaaniitiifuun quufin sodaa waan takkaa dhabanii sodaa rabbiitis dhiisanii ilma namarraa illee sodaatu dhiisanii waan takka sodaachuu dhiisanii akka fedhan wal godhu jiran namuu ganda jaladheesse kana kan inni raasuu jiru jechaa miti jecha afaan irraa haasaan jiru gocharraa naasoo jira malee. Meecaaltu laa amma waa'ee namummaata. Meecaaltu laa amma meecaaltu alta kana baasni alta. Okay dubbadhu. Waan sin hin galle jira bar. Jawaaruu deengata maal dubbate. Dubbiin dura wal dhahuu dura arrabaa irraa eegaltii jedha. Akkasuma akkasii miti. Waan arrabni darbate miiliti deemaa jechuu. Waan miiliti deeme harkiti deema natti fakkaate. Akkasumiti. Dubbiin achirraa kaati. Yoo kan haqa walitti humnu tokko yoo taate fakkeenyaaf yoo ani caaltuu baddalee jiraadha fakkeenyaaf laali. Caaltuu ani baddalee raa jennuuti walitti qabanii nu dhiyeessan yookaan manuma murtii wayii tokkotti. Guys mimbara naa taa'e. Amma caaltuudha haqni sun hin deebinetti ati fayyuu ni dandeessaa? Fayyuu ni dandeessaa? Haqa keessan takkaffaa ani ganda kiyya ta'uu ni irraanfadhala. Haqa kiyya baasuu fi mi. Badii qabda yoo isin jedhame haqa kan keessan wajjin badii lammaffaa ni fudhatta. Ani fudhadhu jee duraan dhaabbadhu bar haqa kiyya san baasuufin ragaalee fidadhee tasgabbaa'ee si galee ragaan itti fidadha. Ana kan baafachuu deemame. Amma bakka san hin jirru bar isaan achi dhayitete. Akkamittiin dhaqin amma bar nalaa wal qixxummaadha kan inni irraa haasa'uu barbaade mi. Takkiin gidduu baate. Amma bakka kanatti haasa'uu jirtu bakka biraati. Gurbaan Juwaar Jaaliin kuni laal dhaggeeffatu sitti namaa bifti dubbiin itti haasa'uu jiru akka itti haasa'uu qabdu akkamiyyuu jiru irratti haasa'uu dhaabbattee haasa'uu danda'uu qabata akkamiyyuu jettee Juwaar amma nama waan kana keessan kuma hin qabne nu carraa nuuf kannaan jiru nama suudii kana jiru carraa kan nutti hin jiru baleetii rabbii namni suudii kana carraa kan neefi fidda leeyse murti guutu fi fuuqa isummaadhaan gadda bakka tan dhufe baay'ee takka qofa moobaatii lama qofa. Duuba silaa warra Suudii kan jiru kana carraa kannee wanni kun akkami warra keessa beekuuf carraa kannee waa hundi ifaa galataatiif. Shakkamtoota carraan hin kanna muree kullee. Seeruma hamtuu mee qoy ragaa takka gizee dhaleeffattu ragaan firri ni ta'a kullee. Firri anamma fira kee yoon ta'e ragaa si ta'uu hin danda'u seera keessatti. Akkasii dhaggeeffadhu. Mormii guutuu akka irraa deessi. Suudii guutuun ilaalcha addaa tokko irratti anamma naaf ilaalcha keenya yoo biyyi takka kan jiraanne
warra suudii kasii jiru ilaalcha takka qaba laa warra kanaa mormuu jira warra keessa qabu haqa jaalatu jira anamma fakkeenyaaf akka kiyyatti akka hullettoo taate bar laxxafamee jechi gubbatti akkasumaami yoo dhugaa nama dhugaa ta'u beeke achi gubban laxxafamuu dhiisee haqa jala deemuudha maal ilaalcha kan kee hullee waan jette siifin akka sammuu keessa jiru wallahi billaa jaaltu achi gubbaa dhaqee maxxanfamuun haga misqala zarraa sodaa fi simmas jijjibeessu fi miti nama sodaadha addunyaan guutuun as gubbaa teessanii maali aan achi gubbaa laxxafamuun haga misqala zarraa na rafachiifne garuu maaltu na gammachiisa waan sanirraa ijoollee sun walitti araaramtee hayni bo'ee gingilfamee dhugaan jiru bahee abbaan badii qixaaxa laaleessa arkachuu haati miskiina dhabdisan haati ilmoo ifii dhabdisan haqasii arkachuu qofaatu na gammachiisa malee kuulleen achi gubbaa maxxanfamte qam wallahi qadiyyaa hona muran hakkanatti haga misqala zarraan rifaddoon wallahi laazim osoo kana nakillee dhahanii hajaan qabu yoo hayna kiyya kanatti muruu taate digaltee maaliif an takkittiin humaatii miti qa maali oromoo dila tana keessa ayyoon kutee fayyaan argamte maal ta'u rakku maali meenatti maali an mee ammaali anu humaatii miti sigaltee Oromoon kulle miira keessaa baila ila kulle miira keessaa baiti miiraa miti yaa akhi miiraa miti haasawaa jala jamaa siree isaa ol jirti qo'e. kanaafuu baleetiyyaa ati amma kettetti jaaltu gaafii tokko si gaafadha ati amma jaaltu kettetti jaaltu gaafii si gaafadha Qo'e carraa walii kannaa qo'e kingi haa fixattu kuulleen. mataa akka zammeen baanu mataan qofa barbaachisa warra suutii kana mataan qofa Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Fixadhu kuullee. Dura. Waalaikum salaam. Laal warra suutii kunuunti warra waan kanarraa qabshaane dadhabatee warra kunuunti sigaltee qabshaana ta'an ijoollee wal dhiisuu didee malee dhufanii warra gartee fayyaa keessaa qabu warra ilaalcha addaa akka hiyyaa kana qabu dhufanii na gaafatanii namu haqa himaa beek eessarraa ka'e namni akkana godheen eenyuu fi eenyu ka eegale jaanii namoota eegale 4-5 walitti qabatanii yoo waan kana keessaa gartee adaba laalee isa tokkorra fudhatan gorfamee namni kun dhiisa. Ammoo amma fakkeenyaaf akka hiyyaa kama afaaniin nama karaa deemu deeggare kana qabanii achi gubbaa iyyisiisanii sagalee harkatanii harki waa balleessisuun dhokachuu danda'a. Sun dogoggora habiibatii kan jechaa jiru ana akka hayni sun boon barbaadan akka mataa kiyyattee shiiftadde itti fufa. Gobas. Hayni akka bahu namni hundinuu ni barbaada. Okay kingi dubbat. Caalii carraan ohannaa meeqistaka? Hullee keessatti waan wayii osoo hin dubbanne kingi. Ani caaltuudha akka caaltutti naasoo jira joor bakka bu'aa isaan jiru yaa gaafii teessaniif. Okay. Ayyee. Amma ani gaafii takka qofaan qaba. Gaafii takkitti tana naa deebistanii achi booda yaada dabalataa jalqaba irratti gaafii mana keessaa kaaftee jirta. Wanti Jawaar Mohaammed godhaa jiru kun sirrii moo sirrii miti jettee kana booda irra nuti deebi'a. Dura irratti immoo Jawaar Mohaammed kun nama du'ee galee gaafiidha gaafii manaati tun. Maaliif gaafachuu dandeesse kan hogga jettu? Maal irratti? Waan amma gadiin dhufe kanarratti waggaa dila kana eessa ture Jawaar Mohaammed? Oh, okay. Ayyee tana an deebisaan qabu carraa bal'aa qabdan achitti gisee mana banate gaafachuuf haya. Tana gaafii hawaasatiin gaafadhee tatti aanu immoo wanni Jawaar Mohaammed godhaa jiru kun sirri moo sirrii miti kan jedhu akka yaada kingitti wanni kun gonkuma sirrii miti. Akkamitti sirrii miti yoo kanaan jettu taate jalqaba irratti wanni kun waan olaantummaadhaan miidiyaa kanarratti gad dhufe. Olaantummaa ganda tokkootu ganda tokko irratti qabataa waan jaamutu waan kana gad dhufe. Olaantummaa santu kara itti barbaadametti kara itti laaftutti gammoojjii Saudi Arabiyaa san keessatti namni walirratti raawwate. Sooduu bakka walitti dhiisuu qaba. Jalqaba irratti obsi. Walitti dhiisuu qabaa miti. Hangaafiin tiyyata jalqaba inni eessa ture? Inni eessa ture isa gaafatta bakka inni ture achitti sagantaa irratti. Gin akka namooma gizee as deebine manni gandaan yookaan immoo akka gandatti wal ciraa jiranii jette. Okay. Inni hamma poosataa jiru yookaan immoo irratti xiyyeeffate kun sirrii miti jette. Wal ciruu sun achuma dhiisanii walumaan akkasuma walitti fufuutu sirriidha duuba. Salaa anduuti ilmaan Oromoodhaa akka wal ajjeesan nama deeggaruu miti.
garuu ammoo adeemsi ilmi namaa itti waliin fayyu akka amma deemamaa jiru kanaa miti. Jalqaba irratti King Ahmad dubbatee jira. Jalqaba irratti haasa isaa reefuun ture inuma dhagaan jirtan malee dubbatee jira. Haqa namaa tokko keessa dhufamu jira. Haqa ganda tokko keessatti yookaan haqa gandi yeroo sa'a 24 rabshaan irraa ka'u kun sheekaa fi sheekotii fi beekaa fi wallaalan hundi ol bee halkaniif guyyaa qabi qali akka feeti godhi jedhu kun harki irra maaliif qabame? Inni ganda kaan ragaa fidate isin gande kas jedhu san ragaa fidachuu maa dadhabdan duuba salphaadhaa bar. Ragumaan fiddaa barsanis ragaa itti fiddeetuma dura qabu. Eenyu qabu kun si dhaggeeffata eenyu si dhaggeeffata? Nan dhaggeeffatiin poosati sin dhaggeeffatiin ragaa qabdaami. Mee caaltu dabareen akka nama takka yoona jaalatu. Dubbatan waan akka naadda sanii baasuu barbaada dhiiroo. Mee narratti illee qabinaadha. Tokkoffaa jara keenya akka itti baddalamne jira laa namni hin baddalama akka itti baddalamu lola lafaa yookaan tumamuun osoo hin taane qilleessa miidiyaan irra hin baddalamne boo. Warra ishii walloo keessaa dhageettii qabdu yookaan miidiyaa kana fayyadamtu yakkamaa godhaniiti Oromoo wajjin mari'achuu hin dandeessanii jedhanii dhugaa walitti hima. Argaa jirraa bara gocha hin jaalannoofi malee. Anas ta'e namoota birootis jiran namoota tokko jechuudha. Warra ishee xiqqoo takka namni beeku jala kanallee buusi gurbaan kun nama akkas jedhe gurbaan kun nama wajjin akkas jedhe dubbiin as ilaasichanii nama jirra. Inni nama biroo immoo yookaan immoo ijoollee isaan waan kanarraa qulqulluu tahan ragaa sana irraa waan fudhatan inumaa hin beekan fooloo hin deebisaniif oluun gashan ofii keenya ammoo nuti yakkamaan hin jiran jechuudha. Jiran asitti isaan sun immoo gama sana fe'emesoota kumaatama qabanii laali caaltuu dhageeffata asirratti yoo dhugaa fudhate. Wanta hamaa jirudha bar kun. Yommuu lakki hin taa'amne jette wallaahi arguu jirra ragaan argaa jirra jechuudha. Biyya alaatti abbaa sappoorti godhaa jiru keenya dhamee eenyudha. Badii dalageera. Dubbiin bara saaxil jirra bakka wal saaxilan namaaf galtu taatan baana bara. Yoo dhugaan hin jiraanne immoo tor bakka wal saaxilne miti eenyu wanni eessatti wal saaxil taree fakkeenyaaf anumti mataa kiyyaa amma jawaar naman kenneef hin qaba. Laali dhaggeeffadhu galaali naman kenneef hin qaba atuma mataa keetii yakkamaadhaan an jedha jechuudha. Because yakkamarraa yakkam fudhata waan ta'eef. Yakkamaa argan ta'e eenyutu gama qullaa sana nama kennaare. Okay, nama biraa keessan kajoorri been keessan dubbachuu ni dandeessare. Caaltuu dhaggeeffadhuma. Ilaan nuti asirra tokkoomsamaa jirra sin jedhee baran. Meeggaa gaafa hiree biraa dhabde akkam goota. Namni gaafa miidiyaan amma fakkeenya amaarri waan nu godhu biyya keessatti nama keenya ajjeeseeti amaara wanni walloon nu ajjeese jedheetti miidiyaa waan qabuuf diraamaa nurra dalagaa jechuudha. Kunillee akkuma san nurra godhamaa jira boo dhugaa nuti nama ta'e. Immoo an akka mataa kiyyaatti waan kana dhiisuu hin danda'a. Namni biyya arabaan keessa jiru kun malaan qabu gaara kana keessa jira. Waa onneen hiruu fi yoo qabee namatu meenyu itti gaafatama ayyee fakkeenyaaf. Rakkoon sani bar caaltu teenya. Uummanni immoo kan san biyya kaan jiru. Yookaan kiin gaafa dhabamsiifnaa yookaan kullee dhabamsiifnaa jira fakkeenyaaf. Qoy amma laayiviin akka waraabamtu ni beektamii. Gizee hedduu wanni ragaaf sirratti taa'amu wanni carraan itti dhageettii yookaan immoo sagalee kan kee haqa kee itti baastullee ni rikaardidhamii. Ati amma akka nama miidhamaa jetteef yaaddu sunitti ergaan ati dabarfachuu barbaaddu miidiyuumarra jira miidiyuumaan akka dabarfatan. Nama kuma takka dhibba ja'a dhaggeeffatutu jira viidiyoo rikaardii taati. Wantichi sun maali ijoo irraa tuyxee haasa'uu ni dandeessa san booda rikaardiin tun siif teessi mataa keetiif illee si galee arraan tan yoo carraa ittiin dubbachuu dadhabdullee ta'e asiin dubbattee gaaf biraa sagaleen tan teetuni bifa ragaatiin ishuma ishiiti ragaa sii taate akkuma arraan tana dogoggorri afaanii nama bahee inni suni ragaa sirra bahutti. So iftoominaan wanti keessaa bahiitii akkasiin dubbadhu akkuma nama carraa argatee jawaar irratti bakkuma bakka jawaar jiru suni gaafii gaafatee takkatti because bakka jirru miidiyaa dhagaa kan itti ergaa dabarfannus miidiyaa waan ta'eef carraa biraa yoo dhabdellee baan karaa biraatiin ammoo haqa keessan baasuudhaaf agartee namoota biraa keessan dubbachuu ni dandeessa. Feemasoota ganda biraa yoo ka ganda irraa shakkitu sunillee dhiiste gandi biraa feemasa hedduu qaba kutaan kudha takkaatu jira kutaa kudha takka isin keessaa hunda shakkuu hin dandeessu ati. Yoo kutaan takka simite harargee yoo simite yookaan kutaan biraa yoo simite kutaan biraa ta'e itti himattu jiraachuu dandeessi. Because seeruma kam keessattuu seera kam keessaa obboleeyyan kiyyaan tokko keessa miidhaa keessan hin fedhu. Wallaahi laziim. Nam takka jechuun akka Oromummaa yoo ta'e malee an obboleessa tiruu biyya san keessaan qabu namni natti dhiyaate akkasitti irraa quuqamu jiru yoo naatoo raahmata walii qabaachuu sun taate malee. Kanaafi namoota biraa keessaan dubbachuullee yoo hin dandeenye carraa miidiyaa amma itti argatte kana dubbadhuuti yoo hiree ittiin sagaleen teetun. Ni geessi yoo baay'ee rikaardiin bakka hunda geessi.
Gin iftoominaan akka namooma rahamata qabaachaa dubbadhu. Carraasii kanneen jira Kingi Ahmed. Anatti miti uummatatti haase. Innis Jawaar Mohaammed nurratti dalage waan takka namni nurratti dalage hin beekne. Akka waan achi keessa akka waan walloo keessa namni jajjabin jirre tokkotti gabbahee nuyi maafiyaan hun jechaati akka sagaleen keenya ukkaamsamtu yaalii godhaa. Gama tokkoon immoo uummatatti quba qabaa. Yoo ilaalte fakkeenya amma feesbuuk irratti si'a afurii ol abdii bilisummaa poostii godhe walirra jechuudha. Si'a afur. Si'a takka shanee deemuuf jedha. Si'a takka Jibuutii deemuuf qabaa jedha. Si'a takka meeqa jedha. Ijoolleen duriyyeen biyya san keessa jirtu waa asirra daladde guutuun ishee asirraa biyya galtee jirti jechuudha. San jalan deemna jechuudha. Hamma inni attaa kun godhe. Inni kana ta'an sun immoo gaafa jalqabaa gaafa mucayyoon harargeessu makiinaa lafarraa harkifamu gabbaheen dubbanne miidiyaa manarra jira jechuudha. Waa'ee faannoo irraa midhaan irraa gabaasaa ture dhugaa walitti himna. Itti ergamee dadhame ijoolleen komentii jalatti argaa turte jechuudha. Irraan dubbanne. Ergammoo dhimmi ijoollee isaanii ijoollee wallootii walitti bu'anii ijoollee walloodhaa uummata kana hin fixxi ka jedhuuni siyaasa kana asliifaan dalaganii akka ijoollee walloo kana nurraa dhaabsiftu jedhaniiti waan kana keessa nurra dalagame jechuudha. Namni nurra dalage tokko eenyu gurbayyoo sun eenyu maqaan isaanii amma kaayiroo jiru sun. Waan kana nurra dalaganii jechuudha laali. Dhaggeeffadhu sitima. Kana akka isaan itti dalagan Hamzaan ofii ragaa ba'ee jechuudha laali. Yeengata gongoree jechuun mana isaa irratti ofiif ragaa ba'ee jechuudha. Yaada xiqqoo takka wal dadhabneennan. Kanaafuu diraamaa kan nurra dalaganii walloon feemasan qabdu sagalee isaanii nu ukkaamsina walloon nu ajjeefte jenneeti bifa kanaan ajandaa daldalanneeti ijoollee kana guursifnaa walloo keessaa nama afur nama shayyoo qabsiifne inni kun ni rifataa akka jiran tokko jechuudha kan isaan yaalan. Dhugaa jirtu walitti himnaa laali caaltu. Kanaaf kun immoo nageenya fiduu osoo hin taane balaarraan uumuudha jechuudha. Laali balaarraan uumuudhaaf deema. Ani yoon qabame fakkeenya namni nama qabu lafa jira jechuudha ijoollee. Rakkooraan dhaluun immoo kana caaletti akka hin jiru jechuudha. Kanaaf furmaanni maali jettaa? Kanaafuu yoo nageenya barbaadee dhugumatti uummatni nagaa haa buusu jedhe yoo uummanni nagaa haa barbaadu jedhe dhugaan nama tokko cituu qaba. Yookaan walloo cita yookaan arsiidhaa citaa jechuudha. Dhugaan jirtu moo kana uummanni kun wal madeesseera dhugaa walitti himna. Du'a caalaan hin jiru beeki ilaali. Du'a caala immoo dhugaa awwaalamee jira jechuudha. Diraama nurra dalagamee jira waan ta'eef. Dhugaan uummata arsiitiif yookaan immoo wallootiif nama tokko citee adda hafu. Dabarfattee? Yoo namni walitti hafayyuu waa walii godhuu miti waa biyyatti daangaa walii irra hin jiru waan ta'eef. Kanaaf nuti immoo kan Jawaar irra laalle Jawaar dhalataan isaa arsiidha dhaggeeffadhu. Osoo harargee ta'e takki shawaa ta'e har'a irraa hunaa sunu turre. Waan inni arsii ta'e gabbahee ijoolleen keenya dhumaa jirti jedheeti bifa siyaasaatiin uummata nu rakkaasaa. Kingi ammallee akka itti haasaa jirtu laa obboleessa keessin qaba. Ammallee akka itti haasaa jirtu akka gandatti malee akka namoomatti miti. Akka nama walloo bakka buuteeti haasoo jirtu. Jawaar akka Wallahi akkasitti haasoo jirtu. gandaa fide baru gaariitti himna. Jawaar akka gandaa fide baru. Adduma si baasuu fedhe akka itti haasoo jirtu akka namoomaa osoo hin taane akka nama miidhamee tokkotti osoo hin taane akka dhiigoo gandummaatti haasoo jirta Kingi. Sammuusaati jaaltu akka beeku. Ana akka hayyibsan. Waan nurratti dalagame. Yaa dhaggeeffadhu mee walii as gubbaa jira. Jaaltu asitti Jawaar Mohaammed sirrii dalage. Nin deeggara. Anamma nama Jawaar Mohaammed deeggaruu raayi. Yoo haqaan deeggare mootummaan tokko amma gise girgirri takka lafa kaate kaballeesiif haallee walitti qabee xaxaarree gabbaase. Kun waanuma addunyaarra jiru. Amma ormi isaa wajjin qabu kanarratti. Namni beek gisee haasa'u if qofarra yoo gale haqa narku. Yoo if qofa ittee haqa. Ani nan jechuu barbaade bakka kana laa. Miidhamaa feete yoo taate akka qama gandaa qofa bakka buutee dubbannaan abadan hin dandeessu. Sin argu madaa keessan siif hin argu. Anam arsiinis goddaamte. Wayya caaltu wayya. Ila caaltu nuti akka wallootti yoo badii balleessine Oromoon nutti mureen fudhannaa yaa isaanii fudhatanii. Oromoon nuti akka wallootti naase Kingi laali yaa uummanni walloo kun uummata miskiina agartee akka wallootti naaseen akka nama ifirraa dubbatu tokko dubbatu. Akka namooma jettee akka namoomatti. Akka namoomaa takka dubbatu malee walloon uummata miskiina uummata baadiyyaa waan bakka. Akka maasirraa dhaggeeffadhu. Aboo amma kana Jaarni ati Kingi Ahmediif kennite akka irratti himuuf hin galleeffisa. Hin galleef yaa hin galleef. Kingi Ahmed dhagaye. Jara keenya dastuugis takka obsi. Ama corullee keettani ummanni walloodhaa arsee ummanni walloodhaa jiraachuun qabuu jee nama du'a labseemi.
بر أولو بوسة من لبسي بر أما تقول أبصق أنا بقى يورا يا أبو زكي جزء سلاك دي رتيا سوا أنت أنت وقديم بوان فلو والله تيسا نما ما كايا يا مريسا كنا تبقى ميدا ما تكتي أسا أنت اللي واقف تيمو كنت هندر أنا من هندو على كده فاضي سادا هندي خينيا نوسون كابوندي نا لا كما ديا ganda da karatin tiye fatina isa igo gandum ma da anin fedo kas يدك كده تيا واسو ترى بريدا قد هندي خيسا بدي تقلته أمو خبيك بدي أركتها وخرتي أسلاك خيجتك خولتي أما aka ganda miti aka ganda miti badi kai ta kulle وي badi kai ta mu kabdu aka ganda oson tane aka nama dum fa mi da mata katti لا لكن يا مقدي يا أخي يا ده كان كيجون في روزن في كدو يا ده أنا مرة يا ده aka male kin gamad aka ganda tinasen aka ganda amas ati wallo gutu baka inu mambutu igale ati لا لا أنا ما كخيجت كالتو تيجا لو ستي مامي خرج جمي دمته wallo midamte lola khaysa ko lolli khosin nu goddan kam sanu lola ka wan garati midamte gara kam lolli habibati da ke fallu lolli feetu gondal lolli feetu dum fa lolli feetu biya lolli sinu godda je wallu gocun jul wal madesu wala jesu da wal magalatu huwa dilin ka bu khana khaysati lolli lola sigalti araka khiyati arsi midamte wallo midamte harar gelle war midamene gira kamila memo ana bisana hunten al miskinati bukan jirtu mal bukan jirtu asram mal bukan jirtu hakan sama le abo yaadi ke sanda ila yaadi ke sanne hijara gala amma nama ko la majra miti